Namni yeroo nagaan ba'ee nagaan galuu waanuma salphaa isaa isatti fakkaata jechuudha. Nagaan baasee nagaan kan nama galchuu danda'u Waaqayyo qofadha jechuudha dhugaa Rabbii. Namni wanta baay'ee karoorfataa bara jiraatu umurii isaa lafarraa kana keessatti garuu nama milkeessuu kan danda'u Waaqayyodha jechuudha. Ba'anii karaatti afuu Waaqayyo namaa oolchu obboloota koo balaa tasaa isinii fi maatii keessanillee haa oolchu isiniin jedha. Nagaan Waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jedha. Isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jedha. Arra jechuudha oduu gaddisiisaa ta'e tokko misirroo gaa'ila isaatiif qophaa'ee hiriyoota isaa waammatee konkolaataadhaan jechuudha gara fuudhaa yookaas immoo misirroo isaaf qophooftee fudhachuudhaaf gara maatii ishiitti imalaa otoo jiru balaa konkolaataatiin konkolaataa fudhattee karaarra baddee namootaa fi hiriyoota isaa cidha isaa irratti hirmaachuudhaaf isa duukaa jiran wajjin konkolaataan ittiin garagartee boqotee jira jechuudha. Kun immoo oduu sooshaal miidiyaa kana ta'ee jira jechuudha. Kana fidee isinitti haasa'uun koo akka isin rifattan yookiis immoo akka isin gadditaniif otoo hin taane kana deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif namni biyya lafaa kanarraa kan boqochuu danda'u gaafa guyyaa isaa ga'e akkasuma immoo yeroo isaallee otoo hin ga'in karaa seexanaatiin seexan yeroo hundumayyuu balleessuu ajjeessuudha waan ta'eef karaa kanaan biyya lafaarraa illee lubbuu isaa darbuu danda'a jechuudha. Kana immoo kan ta'u namni jireenya isaa uumaa isaatti yoo dabarsee hin kennanne isiniin jedha obboloota koo. Biyya lafaa kanarratti wanti uumarraa nama fageessu hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Yeroo baay'ee nuti kaffiinnu sanan godhadhaa kanan godhadhaa. Yoomin akkas ta'a yoomin bakka riyaa koo ga'a eessarraanan guddadhaa eessarraanan kana godhadhaa jennee jechuudha. Yeroo nuti hirriba keenyallee itti dhabne yeroo nuti hiriyoota keenyarraa illee gargar baanee kaayyoo keenya faana imallutu jira jechuudha. Kana gidduutti immoo yeroo nuti uumaa keenyarraa illee waa'ee boruu keenyaa waa'ee jireenya keenyaa lubbuu keenyaaf galfatatti laachuu dadhabnutu jira jechuudha. Kanaaf ani dhaamsinan isiniif dhaamu isa kana akka isin gadditaniif otoo hin taane namni kamiyyuu jechuudha bara jiraatu keessatti jireenya uumaa isaa isaaf kenne jiraata jechuudha. Gadis kaatee olis kaatee gadis karoorsee olis karoorsee sammuu isaa yoo dhiphisee jireenya isaa kanarratti jechuudha wanta Waaqayyo isaaf kaa'een halatti jireenya isaa irratti waan tokko dabalachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboloota koo amma namni kun cidha isaa irratti jechuudha hiriyoota isaa waammatee firoota isaa waammatee ba'ee jechuudha misirroo isaa fudhachuudhaaf jireenya gara fuulduraatiif horii baay'achuudhaaf wajjin gammaduudhaaf nan du'a jedheeti miti jechuudha kan ba'e. Har'a garuu wanti isa mudatee fi akkaataan ittiin ba'e gargari jechaadha dhugaa Waaqayyo waan akkana namaa oolchuu maatiisaa jechuudha namoonni gara qe'ee yookaan immoo manatti hafan jechuudha. Mucaan keenya nuuf fuudhee dhufaa ormaatatu nuuf ta'a namatu nuuf dabalamaa gaddiitu nuuf dhufa jedhaniiti gammachuudhaan jechuudha sirbaatii waan baay'eedha jechuudha kan isaan eegaa jiranii garuu jechuudha fayyaasaa gammachuudhaan manaa ba'ee gaddaan jechuudha duun isaa reeffi isaa yeroo manatti deebi'u akka eegan dhiisanii akka biraatti baay'ee dhugaa Rabbii jechuudha. Laphee namaa cabsaa kun laphee namaa cabsa dhugaa eenyumayyuu ta'e waan akkasii dhaga'ee kan hin gaddisiifne hin jiru jechuudha. Ani karaa mataa kootiitiin hedduu tokkoon gadde jechuudha. Waaqayyo waan akkasii gadda kanatti jijjiiruu gammachuu keenya Waaqayyo nu haa oolchu isiniin jedha obboloota koo dhugaa Waaqayyo adaraa keessa jechuudha. Yeroo hundumayyuu akka amantaa keessanitti warri musliima taatanii quraanatti amantanii ganama yeroo kaatan guyyaas haa ta'u galigalas haa ta'u yeroo hundumayyuu jechuudha sammuu keessan keessatti uumaa keessanitti jireenya keessan dabarsaa kennaa. Akkasuma immoo ortodoksii illee kan taatanii pirotestaantii yookaan beenxillee kan taatanii akkuma amantaa keessanitti waa'ee jireenya keessanii
uumaa keessanitti dabarsaa kennaa isiniin jedha. Maaliif namni hundumtiyyuu wanta itti amane sana sirriidha karaa uumaa kootitti na baasa jedheet amanate jechuudha. Kanaaf lafa jirtanitti amantaarra jirtanitti jabaadhaa, hariiroo keessan uumaa keessan wajjin godhadhaa, jireenya keessan hin dhiphisinaadha. Yoom biyya lafaa kanarraa akka deemnu hin beeknu waan ta'eef obboloota koo isa qabnu dabalannaatti inni qabnu yoo harka keenyarraa bu'a jechuudha. Wanti kun immoo taateen kun kan inni ta'e naannoo Sidaamatti jechuudha. Konkolaataan ittiin garagaree hiriyoota isaa, amaamota isaa, namoota isa wajjin deemaa jiranii konkolaataa keessa kan jiran namoota 72 jechuudha. Lubbuun 72 gammachuu obboleessa isaanii hirmaachuudhaaf kaan immoo ilma isaanii kallattii garagaraatiin jechuudha. Firoonni illee jechuudha wajjin ba'anii hiriyoonni isaallee jechuudha. Isaanillee lubbuu isaanii gammachuu nama tokko kanaaf jedhanii dhabanii dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Nama 72 jechuun qoosaa miti obboloota koo. Lubbuun takittiin iyyuu biyya lafaa kanarraa yeroo akkasittiin darbitu gadda guddaatu sammuu dhala namaa hundumatti iyyuu dhaga'ama isheen jedha. Ani kallattii kootiin gadda kanatti dhaga'ame ibsachaan jira. Sinin jedha waaqayyo wanta akkanaa sinirraa haa qabu isheen jedha. Dhugaa rabbii ba'anii karaatti afu kuni dhugaa ani haadha isaa keessaa abbaa isaa keessaa akkasuma immoo dhugaa rabbii jechuudha. Anuma inni fuudhuu dhaqu sanallee jechuudha. Bara baraanii amma jiraattu lafa kanarratti amma jiraatan keessatti sammuu isaanii keessaa yoomumayyuu jechuudha. Yoomumayyuu keessaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Waan barbaadanillee yoo godhanii egaa wanti godhamu hin jiru waan ta'eef wanta badee humaayyuu deebisuu hin danda'anii warra isaatii fi maatii isaa hiriyoota isaa misirroo cidha ishiitiif qophooftee abbaa manaa ishii eeggachaa jirtu hunduma isaaniitiif rabbiin obsaaf jajjabina isaaniif haa kennu. Isaaf immoo waaqayyoo lubbuu isaatii fi mootummaa isaa haa kennuuf isiniin jedha. Wanti godhamu hin jiru waan ta'eef hundumtuu guyyaa isaaf caaffame immoo biyya lafaa kanarraa deemuuf jira. Amma sanatti garuu jaalala waliif qabaachuu maaliif yoom akka baanii karaa irratti abnu hin beeknu obboloota koo waliif haa gufachiifne utuma walitti mufannee jirru gaafa wal dhabne har'a otoo yeroo qabnu dhiifama waliif hin goonu yoo ta'e gaafa sana jechuudha bara keenya hundumayyuu garaa keenya keessatti nu qoraa nu kassasaati afa jechuudha. Har'a kanaaf obboloota koo sa'aatii ammaa kanaan booda maaltu akka nurra ga'u hin beeknu waan ta'eef yeroo hundumayyuu jechuudha yoo walitti gaddinellee yoo walitti harrillee wanta nu gaddisiise hunduma isaayyuu waliif dhiifnee irra waliif darbuudhaani akkasitti araara waliif haa goonu isiniin jedha. Yeroo hundumayyuu qajeelummaa haa yaannu isiniin jedha. Lubbuun yoom akka baatu hin beeknu isiniin jedha obboloota koo. Turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa galatoomadha. Mana kanaaf aara kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate dhiifama isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii naaf qabaadha.